Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gonkumaa uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Harargee lixaatti namichi haadha warraa isaa ulmaa ciistuu ajjeesee hidhaan adabame. Walta'iinsi loltoota Itoophiyaa fi Afrikaa kibbaa cimee akka itti fufu ta'uu ibsamee jira. Tigraayitti namoonni hiriira nagaa irratti hidhaman akka hiikaman Amnesty International gaafate. Kennaa biyya alaatiin balaa kirkiraa lafaa Morokootti mudateen namoonni 632 du'ani. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadi amma oduu bal'inaan. Harargee lixaatti namichi haadha warraa isaa ulmaa ciistuu ajjeesee hidhaan adabame. Godina Harargee lixaa aanaa Harbuutti akka lakkoofsa Itoophiyaa 15 yakkamaan Zubeyd Abdurrahmaan jedhamu haadha warraa isaa reefuu deessee ji'a hin guunne mancaadhaan qaama isii garaatti waraanuudhaan ajjeesuun himatame. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Harargee lixaa aanaa Harbuutti akka lakkoofsa Itoophiyaa gayya 5 bara 2015 yakkamaan Zubeyd Abdurrahmaan jedhamu haadha warraa isaa reefuu deessee ji'a hin guunne mancaan qaama isii iddoo garaagaraa waraanuudhaan ajjeesuun himatame. Jecha poolisii godina Harargee lixaatti qorattuu yakka daa'immanii fi dargaggootaa kan taate ajin olaanaan Irdoos Saggaa'ee BBC'tti akka himanitti yakkamaan kun haadha warraa isaa deessee ciistu kana miira hinaaffaatiin kakaafamu ture. Halkan keessa sa'aatii 9tti ajjechaa kana kan raawwates jedhani. Dubartiin haadha ijoollee afurii kan taate miidhamtuun aadde Hikmaa Umar battalatti lubbuun ishee kan darbe yoo ta'u daa'ima dhalaterraa miidhaan humtuu akka hin geenye himan saajin Nurdoosin. Yakkamaan kun haati warraa isaa narratti sagaagaltee mucaan dhalate kunis kiyya ta'uu shakkii qaba jechuudhaan yeroo adda addaatti jidduu isaanitti akka turee fi dhuma irratti ajjechaa suukkaneessaan kun kan raawwatame jedhamee jira. Dhimma ajjechaa kana kan ilaale manni murtii olaanaa godina Harargee lixaa himatamaan kun yakka kana raawwachuu isaa ragaa mana yaalaa fi namaatiin erga irratti mirkaneeffatee booda dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa qaammee tokko bara 2015 ooleen himatamaa kana hidhaa cimaa waggaa 17tiin murameefii jira. Yakkamaan kunis yakka kana raawwachuu isaa dhaddacha irratti amanuun jecha amantaa isaatiin adabame jedha saajin Nurdoosin. Godinichaatti yakkoonni suukaneessaan akkasiin dubartootaa fi daa'imman irratti darbee kan mul'atu ta'uusaa bara kana baroota amma dura taranirraa irra taa'aa akka jiru dubbatu qondaalli poolisii kun. Akkasis ta'ullee ammallee yakka dubartoota irratti raawwatamu hir'isuun sadarkaa fooyya'aa qabuu fi nama gammachiisu irra hin geenye jedhanii jiru. Yakkoota dubartoonnii fi daa'imman irratti raawwatamu lakkoofsa yoo ilaalame barana wayyaadhaas jedhu. Garuu ammas yakkoonni inuma raawwatu hubannoo hawaasaa cimsanii baay'ee gadi buusuudhaaf hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan dhimma akkasii kanarratti hojiin hubannoo hawaasaa cimsuun barbaachisaa ta'us kaasanii jiru. Walta'iinsi loltoota Itoophiyaa fi Afrikaa kibbaa cimee akka itti fufu ta'uu ibsamee jira. Walta'iinsi loltoota akkasumas immoo muuxannoo wal jijjiirraa Itoophiyaa fi Afrikaa kibbaa cimee kan itti fufu ta'uusaa Taamajoor Shumii waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ibsanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa Gadaa Walaabuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Walta'iinsa loltummaa akkasumas muuxannoo wal jijjiirraan Itoophiyaa fi Afrikaa kibbaa cimee kan itti fufu ta'uu Taamajoor Shumii waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan ibsanii. Fiild Maarshaal Biraanuun garee jila isaanii waliin daawwannaa hojii Afrikaa kibbaatti taasisan xumuruun deebi'aniiru. Turtii isaanii ministeera ittisa biyyaa Afrikaa kibbaa Taandii Moodiseen ajajaa raayyaa ittisa biyyatti Jeneraal Ruduzaanii Maafuwaaniyaa ajajoota humna addaa fi humna qilleensaa biyyatti hooggantoota dhaabbilee teekinooloojiiwwan meeshaalee waraanaa oomishuu irratti bobba'an waliin mari'atanii jiru. Fiild Maarshaal Biraanuun akka jedhanitti hariiroon biyyoota lameenii waggoota dheeraa kan lakkoofsisee fi seena qabeessa ta'uu eeruun Itoophiyaan yeroo qabsoo farra apartaayidii qabsaa'ota bilisummaa fi hooggantootaaf deeggarsa leenjii kenniteetti. Fuuldurattis walta'iinsa loltummaa biyyattii fi muuxannoo wal jijjiirraan cimee kan itti fufu ta'uu himanii jiru. Jeneraal Ruduzaanii Maafuwaanii gama isaanii Itoophiyaan jalqabbii paan afrikaanizimii
gita bittaaf kan hin jilbeeffanne akkasumas biyyoonni Afrikaa ibaan akka bilisa ba'aniif adda durummaan tumsa kan taasifte ta'uu dubbatanii. Gareen jilichaa turtii isaanii humna qilleensaa Makadoonii fi jiddugala leenjii humna addaa Falabawaatti argamuun xiyyaarota waraanaa ammayyaa'oo akkasumas gurmaa'insaa fi hidhannoowwan humna addaa daawwataniiru. Garichi godambaa apartaayidii fi mana jireenyaa seena qabeessanii Nelson Mandeellaan hidhamuun dura keessa jiraatan daawwataniiti jiru. Dabalataan Afrikaa kibbaatti dhaabbilee oomisha teekinooloojiiwwan meeshaalee waraanaa irratti bobba'an waliin teekinooloojiiwwan loltummaa irratti mari'achuu ragaan Pirootoriyaatti imbaasii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Tigraayitti namoonni hiriira nagaa irratti hidhaman akka hiikaman Amnesty International gaafate. Naannoo Tigraayitti namoonni gaafii isaanii karaa nagaadhaan dhageessifachuudhaaf ba'an hidhamuu fi reebamuu ilaalchisee gabaasonni ba'aa jiran akkaan isaan yaaddessu jarmiyaan mirga namaaf falmatu Amnesty International ibsa baasee jira. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Naannoo Tigraayitti namoonni gaafiin karaa nagaan dhageessifachuudhaaf ba'an hidhamuu fi reebamuu ilaalchisee gabaasonni ba'aa jiran akkaan isaan yaachisu jarmiyaan mirga namaaf falmu Amnesty International ibsee waraana waggaa lamaa ture dhiittaa mirga namummaa kanneen raawwatan akka gaafatamanii fi gaafileen biroo 38 qabaachuudhaan namoonni hiriira nagaa ba'an reebichaa fi doorsisaaf saaxilamuu Amnesty International gabaasa jimaataa kan fulbaana 8 bara 2023 baasan ibsee jira. Hangaa'onni mootummaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay namoota kibxata darbirraa eegalanii hidhaa jiran akka hiikan Amnesty gaafatee jira. Hiriirri hangaa'ota naannichaatiin hin eeyyamamin gaggeeffamu hordofee humnoonni nageenyaa naannichaa hiriira kana humnaan bittinneessuudhaan namoota dhibbaan lakkaaman hidhuu jiraattonni argan dubbatanii jiru. Hiriira kanaan wal qabate hooggantoonni paartilee siyaasaa mormituu barsiisonni yuunivarsiitii Maqalee fi rogeeyyiin hawaasaa hedduunis hidhamanii jiru. Amnesty International ibsa isaa keessatti humnoota nageenyaa hiriirtota irratti dararaa raawwatan irratti qorannoo dafee akka eegalamu hangaa'onni naannichaa gaafatee jira. Hangaa'onni bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay mirga lammiilee yaadda isaanii karaa bilisaan ta'een ibsachuudhaaf qabanii fi mirga gurmaa'insa lammiilee kabajuu qabus jedhanii jiru. Kun ammoo keessumaa naannoo Tigraay reefuu waraanarraa dandamataa jirtuu fi baay'ee murteessaadha jechuun ibsamee jira. Naannoo Tigraayitti jijjiirama siyaasaa bu'uuraa fiduudhaaf paartileen siyaasaa naannichaa Saalsaayii fi Wayyaanee Biyaatoonaa fi paartilee bilisummaa Tigraay hiriira geggeessuudhaaf gaafii dhiyeessan bulchiinsa yeroo naannichaa kuffisee jira. Bulchiinsi yeroo kun gaafii nageenyaas ta'e gaafiin gosa kamuu dhiyeessuudhaaf yeroon isaa ammaa miti jedheeti jira. Hiriirri nagaa kun hangaa'ota mootummootarraa eeyyama argachuu baatus yeroo garaagaraatti gaggeeffameera. Sababa kanaanis qaamoleen nageenyaa hiriira bittinneessuudhaaf humna fayyadamanii kan reebichaan kaan immoo hidhanii jirus jedhu. Hiriira nagaa paartilee siyaasaa mormitootaan guyyoota sadiif waamamee wal qabate magaalaa naannoo Tigraay Maqalee keessatti sochiin daldalaas gufatee jira. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa tibbana kennaniin hiriira nagaa yommuu yookiin immoo dhorkamuu wanti jedhamu akka hin jirre hooggantoota paartilee waliin dubbanneerra. Haa ta'u malee iddoon hiriirraa murteessan itti gaafatamummaa paartilee mitiis jedhanii jiru. Bu'uura seera isaanii ilaalchisee falmii keessa hin gallu jenneetti malee bara akkaataa seera boordii filannoo amma jiruun paartileen kunniin walgahii mana keessaa yoo ta'e malee addabaabayitti ba'anii hiriira waamuu mirga hin qaban jedha obbo Geetaachoo Raddaa. Oduu kennaa biyya alaatiin balaa kirkiraa lafaa Morokootti mudateen namoonni 632 du'anii. Ministeerri dhimma alaa biyya keessaa Morokoo akka ibsanitti balaan kirkira lafaa magnituudii 6.8 ta'e kan lubbuu namootaa 632 baasuu qofa osoo hin taane miidhaa hamaa dhaqqabsiisee jiraas jedhani. Guutuu gabaasa kanaa Gadaa Walaabutu dhiyeessa. Ministeerri dhimma biyya keessaa Morokoo akka ibsetti balaan kirkira lafaa magnituudii 6.8 ta'e kun lubbuu namoota 632 baasuu qofa osoo hin taane miidhaa hamaa dhaqqabsiise. Namoota 329 irra miidhaa gaheera. Balaan kirkira lafaa inni jalqabaa
Erga mudatee boodas kan biraan magnitiyuudii 4.9 ta'e mudachuun miidhaa dhaqqabsiise. Balaan kun baay'inaan kan mudate naannawaa gaara Atlaas jedhamutti. Iddoon kun magaalaa Maaraakesh irraa kallattii kibbaan kiiloomeetira 71 irratti argama. Kirkirri lafaa kun lafa jalatti gadi fageenya kiiloomeetira 18.5 irratti kan mudate. Balaan kirkira lafaa kanaan magaalaa Maaraakesh fi kutaalee kibba biyyattii keessatti namoonni hedduun du'aniiru. Alhaus Maraakesh warrazaati Azil Kirishowaa fi Taraawudaant iddoowwan jedhamanittidha namoonni kan du'anii. Kirkira lafaa kanaan gamoowwanii fi daandiiwwan miidhamu viidiyoowwan agarsiisan miidiyaa hawaasaa irratti bahaa jiru. Namni ijaan argan tokko Rooyitersitti akka himanitti naannoo seena qabeetti Maraakeshitti gamoowwan barbadaaniiru. Jiraattonni balaa kanarraa of oolchuuf jecha ala turuudha kan filatanii. Namni magaalattii keessa jiraatan biroon gamoon yeroo socho'u arguu isaanii akka haalaan isaan yaaddese himaniiru. Namni Abdulaak Alamriini jedhaman FF'tti akka himanitti namoonni rifatanis sodaatanii ture jechuun dubbata. Maatiin burjaaja'anii ijoolleen ammoo bu'aa turan jedha namni kun. Daqiiqaa 10f tajaajilli bilbilaa fi elektirikii addaan citus ibsaniiru. Namni tokko jijjigaa manaa jalatti ukkaamamee akka turee fi namoonni hedduun hospitaala geeffamu gabaasni kun ni agarsiisa. Gaara Atlaasiin dabalataan magaalaa guddoo biyyattii Raabaat, Kaasaablaankaa fi Sooriyaa faa'itti kirkirri lafaa kun dhagahameera. Gamoowwan naannoo gaara kanatti ijaaraman kirkira lafaa kanarraa waan hafanii hin fakkaatanii. Naannoo sanatti miidhaan hangamii akka dhaqqabe baruufis yeroo ni fudhata jedhame. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa odunarraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii qopheessee kan isiniif dhiyeesse Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee Oromiyaa kanneen hafan waliin turtii gaarii.